Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fagoodhaa fi dhiyoorraa raadiyoodhaan marsaa intarneetii fi saatelaayitii Naayil Saatiitiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan hunduu nagaan keenya bakka jirtanitti isin qaqqabu akka mooltan. Guyyaan irraa jimaata hagayya 20 bara 2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo hagayya 14 bara 2013 keessummeessaan keessanirraa an Bafqaaduu Morodaati. Barreessaa olaanaan mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guutereezi guyyaa kaleessaa waa'ee Itoophiyaa irratti gaazexeessootaaf ibsa kennaniiru. Bokkaan ganna kana Itoophiyaa keessatti roobaa jiru miidhaa adda addaa akka geggeessuu danda'u dhaabbanni meteoroloojii biyyoolessaa Itoophiyaa beeksisaa jira. Naannoo lageewwan Hawaasii fi Abbayyaa bakkeewwan lolaadhaaf saaxilaman irratti akkasumas Oromiyaa Bahaa fi Walakkeessaa lixa Amaaraa fi naannoo Kibbaa keessatti guyyaa 10 dhufuu fi bokkaa cimaatu rooba. Dargaggoo Abdulqaadir Huseen daa'imummaarraa kaasuudhaan nama hojii kalqaa uumuu irratti hojjetaa jirudha. Magaala Dodolaa kan jiraatu Abdulqaadir meeshaa sagalee dambaliin tamsaasu kan gabatee humna hadii harkisurraa humna elektiriikaa maddisiisuu fi kan kana fakkaatanu akka hojjetee harkaa qabu dubbata. Kanneenii fi qopheewwan biroo qabnaa nu wajjiniin tura. Produuseriin tamsaasaa irraa Biraan Haayiluu, tamsaasa intarneetii fi miidiyaa hawaasaa kan qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. Tujubeen oduu har'aaf qabnu isiniif dhiyeessiti. Akka mooltan oduun ammaaf qabnu kunoo. Sababa wal waraansa kaaba Walloof naannoo Waag Hamiiraa keessatti uumameen kan ka'e namoonni kiiloomeetira hedduu miilaan kutanii magaalaa geejjibi jiru erga ga'anii booda gara magaalaa Dasee seenan lakkoobsi buqqaatotaa guyyaa guyyaan dabalaa deemuun qaamni mootummaa dhimma isaa hordofuu beeksisee jira. Buqqaatonni manneen barnootaa 4 keessa akka qubatan taasifame amma mooraalee 8 ol kan isaan barbaachisu ta'uun ibsamee jira. Mana barnootaa Addis Faanaa keessa akka qubatan kanneen taasifaman keessa godina Walloo kaabaa aanaa Raayyaa Qobboo naannoo Araadomirraa kan dhufan Aadde Seetuwaa Massalee akka jedhanitti amma kan hirribana dhorke miseensota maatii isaanii dhiisanii kan dhufan ilma isaanii waggaa 17f abbaa warraa isaanii ta'uu dubbatu. Aadde Seetuwaan akka jedhanitti qormaata guddaa kan itti ta'e yeroon daa isaanii ga'uuf guyyaan hangi tokko dhufuu isaati. Dubartoonni buqqaanii dhufan hedduun erga da'anii baatilee kalakkoofsisan yookaan da'uuf guyyaa eeggataa kan jiran ta'uu buqqaatonni kun ibsanii sabaa himaaleen haalli nuti keessa jiru addunyaaf akka ibsamu sagalee nuuf ta'uu qabu jedhan. Itti gaafatamtuun dhimmootii koominikeeshinii mootummaa magaalattii Misaa'ee Kadir buqqaatota hedduu gara magaalattii dhufan jiraattonni nyaata, huccuuf deeggarsa meeshaalee adda addaa akka taasisuu qindeessuudhaa qabee hojiin adda addaa hojjetamaa jira jedhan. Deeggarsi mootummaaf hawaasaa jiru kan jajjabeessu ta'us lakkoofsi buqqaatotaa dabaluun fedhii bu'uuraa isaan barbaachisu waliin innaa ilaalamu ammayyuu hanqinni jiraachuu ibsaniiru. Itti gaafatamaan waajjira eegumsa fayyaa magaalattii obbo Abdul Hamid Himaris yeroon gannaa seenuun wal qabate weerarri dhukkubaa akka hin kaane hojiin ittisuu hojjetamaa jira jedhan. Magaalattii keessaa buqqaatonni 100,000 ka ta'an jiraachuu akka danda'an kan tilmaaman itti gaafatamtuun dhimmootii koominikeeshinii mootummaa harka isaanii kan ga'e garuu 55,000 akka ta'e eeraniiru. TPLFif kan mootummaan Abaawoo Shanee jedhee waamu mormuuf raayyaa ittisa biyyaaf kanneen biroo cina dhaabbachuu Itoophiyaaf lolaa jiran kanneen jedhaman humnootii nagaa eegumsaa akka faarsu akkasumas hiriirri mootummaa Itoophiyaa deeggaru jiraattota hedduu kan naannoo Sidaamaaf magaalaa Hawaasaan har'a geggeessamee jira. Godina Arsii dhiyaarraa kan dhufan ambaasaaddara nagaa ta'uu isaanii kan dubbatan obbo Guufaa Googoo sababa isaan hiriira kana irratti hirmaataniif yakka Itoophiyaa irratti raawwatame mormuu akka ta'e ibsanii tokkummaaf nagaa qofatu lammii hundumaaf fayyada jedhan. Hiriira sana irratti argamuudhaan haasaa kan dhageessisan pirezidaantiin naannoo Sidaamaa obbo Dastaa Lidaamoo Itoophiyaan rakkoo ishee mudate bira darbitee ni badhaati jedhan. Mootummaan naannoo Somaalee naannoo sana keessatti jeeqama kakaasuuf yaalanii turan kan ittiin jedhe hoogganoota naannoo sanaa duraanii to'annaa jala oolchuusaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsee jira. Ittaanaa Komishinara Poolisiif qorannaa yakkaa kan ta'an Komaander Mohammad Sheek Ahmed, ittaanaa pirezidaantii naannoo Somaalee duraanii kan turan obbo Abdul Fattaa Maayiliiniif itti gaafatamaa waajjira nageenyaa Abdullaahi weerariin dabalatee hoogganoonni duraanii 7 to'annaa jala ooluu isaanii dubbataniiru. Sababa isaan to'annaa jala oolaniifis uummata naannoo gosaan adda hiruuf jeeqama kakaasuun waan shakkamaniifi jedhan. Itti dabaluudhaanis karaa seeraan alaa doolara sharafuudhaan gara biyya alaatti ergaa akkasumas yakkawwan maallaqa waliin wal qabate kabiroo hojjetaa turan jedhan Komaander Mohammad.
kanneen amma to'annaa jala oolan malee gara fuula duraattis qabamuu ka danda'aniif hordoffiin kan irratti geggeeffamaa jiru ta'uu koomaandarichi ibsaniiru. Guyyaa kaleessaa magaalaa Dabra Taabor irratti dhukaasa meeshaa gurguddaa dhukaafameen siviilonni ajjeefamuu isaanii gandeen naannoo magaalattii jiru irrattis haleellaan raawwatamu bulchaan godina Gondar Kibbaaf jiraattonni raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Bulchaan godina Gondar Kibbaa obbo Qalamawarq Mihiratee meeshaalee gurguddaan har'a dhukaafaman gandeen qonnaan bultootaa irratti kan kufan yoo ta'u miidhaan hagamee akka dhaqqabe sirriitti kan hin beekne ta'uu dubbatan. Haleellaa sanatti aansee yeroo ammaa lakkoofsi uummata magaalaa Dabra Taabor irraa gara aanaaleef gandeen hollaa jiranitti yaa'u dabalaa deemuun illee dhagahamee jira. Dhukaasi kaleessa magaalaa Dabra Taabor irratti yeroo 4 dhukaafame maatii tokko keessaa namoota 5 ajjeesuusaaf miidhaalee kabiroo dhaqqabsiisuusaa obbo Qalamawarq raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Jiraattonni magaalattis akkan yaadda'uu isaanii ibsan jechuun Asteer Misgaanaw gabaasteetti. Madda galii TPLF ta'uun tajaajilaa turan kanneen ittiin jedhaman dhaaboliin daldalaaf manneen jireenyaa cufuusaa poolisiin federaalaa beeksisee jira. Poolisiin tarkaanfii sana ka fudhate ragaa irratti hundaa'uun ta'uu daayirektarri koominikeeshinii koomishina poolisii Jeelaan Abdii raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Tarkaanfiin manneen daldalaa cufuu eenyummaa irratti kan hundaa'e ta'uu qaamotiin adda addaa ibsanis obbo Jeelaan yakka akkasii fudhatama dhabsiisaniiru. Doolaar seeraan ala walitti qabuudhaan TPLFif meeshaa waraanaa bituuf akka oolu gochaa jiran kan ittiin jedhan namoota biyya alaa jiraatan to'annaa jala oolchuuf dhaabbata poolisii addunyaa Interpol waliin hojjetaa akka jiran illee ibsaniiru. Poolisiin tarkaanfii kana ka fudhate dhaabbata namoota miseensota TPLF irratti ajaja mana murtiin akka ta'e ibsaniiru. በፍርድ ቤት ቀርቦ ከአቃቢ ሕግ ከፌደራል ፖሊስ በጋራ ተሰጥተው በተለይም የጁንታ አባላት የሆኑ ተጣርተው ነው እነዚህ እርምጃ የተወሰደው እንጂ ዝም ብሎማ Mana murtiitti dhiyaatee abbaan alangaa poolisii federaalaa keessumaa namoonni kun miseensa TPLF ta'uun isaanii adda baafameeti malee callisee nama yakkan hojjenne nama kana keessa harkan qabaatin kana keessa galchuun deebisee mormii waan kaasisuuf qoratameeti. Namni sun miseensa TPLF dhaabichi kana eenyuuti? Eenyummaan isaanii ni qoratamaa. Kanneen kun ganiinsa biyyaan himataman malee kaka'umsa siyaasaan qabu jedhan. Akeeki tarkaanfii kana ijoonis madda maallaqaa TPLF gogsuudha jedhan obbo Jeelaan. Naannoo Affaar Awaashitti hidhamanii kanneen turan gaazexeessonni Itiyoo Fooramiif Awuloo Miidiyaa 7 gadhiisamaniiru. Gaazexeessonni Itiyoo Fooramiif Awuloo Miidiyaa 4 tokko tokkoon isaanii wabii qarshii 5,000 kan gadhiisaman yoo ta'u miseensonni Awuloo Miidiyaa 10 immoo torban tokko dura gadhiisamuudhaan maatii isaaniitti makamaniiru. Paartiin walabummaa Tigraay Wuunaat dhimma naannoo sanaa qaama tokko qofaan kan murtaa'u waan hin ta'iniif qaama dhimmi ilaalu mara bifa hirmaachiseen hojjetamuu qabaa jedhe. Paartichi dhimma yeroo ilaalchisee ibsa kaleessa barreeffamaan kenneen uummata Tigraay irratti fixiinsa sanyii raawwatameera jedhe. Fixiinsa sanyii kanaanis yakka himuuf nama rakkisu uummaticha irratti raawwatameera jedheera. Uummanni Tigraay kana ofirraa deebisuudhaan injifannoo galmeessaa jira jechuudhaan qabsoon uummataa kunis Tigraay hanga biyya walabaa taatutti itti fufuu qaba jedhee jira. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma. Kan dhaggeeffataa jirtan Waashingtan DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Guyyaa gargaarsa namoomaa addunyaa kaleessa hagayya 19 yaadatamee wale sababeeffachuudhaan barreessaa olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guterees ibsa kennanii turan. Ibsa isaanii irratti ijoo dubbii ciccimoo kan turan keessaa tokko waa'ee yeroo ammaa rakkina Itoophiyaan keessa jirtuuti. Guyyaa gargaarsa namoomaa addunyaa irratti keessumaa waa'ee haala Itoophiyaa irratti xiyyeeffadha kan jedhani Antooniyoo Guterees sabni Itoophiyaa hedduu miidhamaa jira. Haalli namoomaa hedduu sodaachisaadha. Namoonni miiliyoonaan lakkaawamanu gargaarsa barbaadu. Bu'uurawwan misoomaa manca'aniiru. Dubartoonni hokkora dubbatamuu hin danda'amnee fi akka saaxilamanii odeeffannoo qabna. Babal'eensi rakkinichaa nama hunda tuqeeraa jedhani barreessaa olaanaan mootummoota gamtoomanii. Akkasumas it is time for all parties to recognize that there is no military solution. And it's vital to preserve Gareen hundinuu rakkina kana hiikuudhaa fi waraanni akka fala ta'uu hin dandeenye beekuu qaba. Akkasumas tokkummaadhaa fi tasgabbii Itoophiyaa eeguun nageenya naannoo sanaatii fi isa garasiitiifis barbaachisaadha jedhan. Nageenyaaf carraa kennuudhaaf waan ta'uu qaba jedhan 3 irratti yaada dhiyeessuu isaanii Guterees himaniiru. To give peace a chance, I'm making an appeal for action on 3 fronts. First,
Tokkoffaa gareen hunduu atattamaan wal waraansa dhaabuu qabu. Lammaffaa haalli gargaarsa namoomaa daanqaa malee tajaajila hawaasaa wajjiniin deebi'ee mijaa'uu qaba. Sadaffaa marii siyaasaa rakkinicha karaa nagaatiin hiikuu danda'utti deemuudhaaf haalli mijaa'uu qaba. Jedhan Antooniyoo Guterees. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii gamtaa Afrikaa fi firoottan idilee addunyaa wajjin karaa nageenyaatii fi araaraa irratti uummata Itoophiyaa gargaaruudhaaf walta'iinsaan hojjechaa jirra. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii fi gamtaan Afrikaa yaada tokko qabaachuu keenya baruudhaaf hayya duree Koomishinii Gamtaa Afrikaa Muusaa Faakii wajjiniin haasofneerra. Waan ta'uu qabu irratti yaada wal fakkaataa waan qabnu natti fakkaata. Muummee ministeeraa Itoophiyaa wajjiniin yeroo baay'ee wal qunnamneerra. Bakka bu'aan koo addaa Maartin Giriivs akka obbo Dabraxiyoon Gabramasqalii wajjiniin deebi'ee wal qunnamu gaafadheera. Barbaachisummaa wal waraansa dhaabuu irratti garee lamman amansiisuudhaaf yaalii hedduu taasifneerra. Biyyoottan naannoo sana jiranii wajjiniin haasa'eera. Hunda isaanii bira tasgabbiinii fi tokkummaan Itoophiyaa eegamuu qaba. Akkasumas walloliinsi dhaabachuu qabaa amantaa jedhutu jira. Sochiiwwan biroo godhamaa jiran wajjinis walitti dhufeenya qabna. Akkuma beektanu sochiin Ameerikaan gochaa jirtu kallattii tokko irratti kan dhiibaa jirudha. Kaleessa mana maree nageenyaa wajjiniin haasa'eera. Manni maree nageenyaa torban dhufu walgahii taasisa. Kan jedhani Antooniyoo Guterees yaadni isaan dhiyeessanii hawaasa addunyaa biratti akka fudhatama argatu abdii qabaachuu isaanii himaniiru. Sirna gaaffii fi deebii kanarratti mootummaan Itoophiyaa akka gargaarsi nageenyaa Tigraayin hin seenne taasiseera kan jedhu gaaffii gaazexeessarraa dhiyaate ture. Gaaffii kanaa fi Antooniyoo Guterees deebii kennaniin. Well, first of all, we have been actively working inside Tigray and also in the areas. Dhaabni isaanii yeroo ammaa Tigraay keessatti akkasumas naannolee rakkinni keessatti dhalatan keessatti hojjechaa jiraachuu isaa ibsanii haalli qaqqabiinsa gargaarsaa akka caalaatti mijataa ta'uu fi mootummaan Itoophiyaa akka gahee isaa taphatu muummee ministeeraa Abiyyi Ahmedii wajjiniin kaleessa ganamayyuu haasa'uu isaanii himan. Dhumarrattis akkaataa fooyya'insa haalaa irratti waadaaleen galaman jiru. Waan guyyaalee dhiyoo kana keessa ta'uuf deemanu ilaaluu qabnaa jedhaniiru barreessaa olaanaan mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guterees. Bokkaan ganna kana Itoophiyaa keessatti roobaa jiru miidhaa adda addaa akka geggeessuu danda'u dhaabbanni meteoroloojii biyyoolessaa Itoophiyaa beeksisaa jira. Naannoo lageewwan Hawaasii fi Abbayyaa bakkeewwan lolaadhaaf saaxilaman irratti akkasumas Oromiyaa Bahaa fi Walakkeessaa lixa Amaaraa fi naannoo Kibbaa keessatti guyyaa 10 dhufuu fi bokkaa cimaatu rooba. Dhimma kana irratti Tsahaay Daamxoo gabaasa qopheessite qabdi. Itoophiyaatti bakkeewwan adda addaatti rooba idileedhaan ol kan argatan akkuma jiran ganna bara kanaatiin tatamsa'inni rooba idileedhaa gadiis bakkeewwan tokko tokkotti mudateera jechuudhaan ejensiin meetrooloojii biyyoolessaa ifoomsee jira. Obbo Taamiruu Kabbadaa ogeessa raaga haala qilleensaa meetrooloojii biyyoolessaa Itoophiyaati. Akka isaan jedhanitti waqtiin gannaa yeroo eeggatee seenee yookaan immoo turee seenee jechuudhaaf haaldureewwan jirantu jiru jechuun ibsani. Ejensiin meetrooloojii biyyoolessaa raaga waqtii gannaa kennee ture caamsaa irratti jechaadha. Ganni baranaa kun akka lakkoofsa Awurooppaa bara 1996 2008 akkasumas 2001 wal fakkaachuu danda'a jedhee raaga kennee ture. Waggoottan kana duubatti deemnee yoo gamaggamnu immoo kutaaleen hedduu guutuu biyyattii waggoottan kanarratti rooba idilee fi idileedhaa ol ta'e argataniiti kan turani. Kana faana wal qabatee barana raagni yoo kennamu kutaaleen walakkeessa lixa guutuu biyyattii keessumattuu rooba idileedhaa ol ta'e argachuu akka danda'an kan raagame yommuu ta'u, kutaaleen kaaba bahaa giddu galeessaa lafa baddaa kibbaa amma ta'e akkasumas baha guutuu biyyattii immoo rooba idilee ta'e argachuu akka danda'anidha kan raagame. Kun immoo kan ta'e maalirratti hundaa'uudhaan dambalii ho'insa bishaanirraa kan garba paasifiik giddu galeessaa fi akkasumas baasaa irratti jiru irratti hundaa'uudhaan. Biyyattiin ganna baranaatiin rooba idilee argachaa jirti. Garuu bakka tokko tokkotti roobni idilee oliis mudateera. Faallaa kana ammoo iddoo tokko tokkotti roobni ciccitee roobaa akka tures ibsaniiru ogeessi kun. Iddoowwan tokko tokko irratti ciccitiinsa qaba. Keessumattuu kutaalee lafa baddaa kibba guutuu biyyattii kan akka Baalee kan akka Arsii kanarratti xiqqoo addaan ciccitiinsa qaba. Kun immoo kan ta'e taateen rooba uumuu danda'an
keessumattuu ITCZ kan jedhamu daangaan roobaa kan jedhamu kun gara kallattii kaabaatti ol siqurraa kan ka'e roobnis isuma faana ol harkifamuudhaan kutaalee isaa gadi jiru irratti xiqqoo dhiibbaa geessiseeti kan ture. Haa ta'u malee kutaaleen biyyattii hafan immoo akka waliigalaatti rooba gahaa ta'e argachaatiin kan dabarsan jechuudha ji'oottan lamaan darban kana keessa. Itoophiyaatti waqtiin gannaa jedhaman ji'oota 4 kan qaban jechuudhaan obbo Taamiroon ibsuudhaan amma walakkeessa waqtii gannaarra jiraachuu eeranii kutaalee biyyattii irra jireessatti roobni idileedhaan olii cabbii fi qaqawweessaan makate ni mudata fuulduree kana jechuudhaan ibsaniiru. Ji'a 4 waxabajjiidhaa kaasee hanga fulbaanatti kan jiru ji'oonni gannaa kan jedhamanii adoolessa hagayye kun immoo kaatusaa guddatus roobni waxabajjiirraa kaasee roobati kan ture. Kun immoo ittiin lafti bishaan quufee jira. Lafti bishaan kuufe sun immoo ittiin gadi bishaan lafa keessatti gadi dabarsuurra dhiise xinnuma yoo roobe gara lolaatti jijjiiramuutu carraa gara lolaatti jijjiiramuu waan jiruufu kanaafuu roobni guyyoota muraasa dhufanittis keessumattuu amma guyyoota 10 dhufan kana keessatti kutaalee hedduu guutuu biyyattii fayyadamtoota rooba gannaa ta'an irratti cimee itti fufuu akka danda'udha kan eegamu. Iddoowwan tokko irrattis roobni kakawweedhaan wal makee roobni cabbiidhaan wal makee roobuus ni danda'a. Kanaafuu uummanni of eeggachuu danda'a jenna. Keessumaayyuu lolaaf sigiga lafaa bakkeewwan tokkotti mudachuu danda'u. Kanaaf magaalaattis ta'e baadiyyaatti hawaasni of eeggannoo taasisuu qaba jechuudhaanis hubachiisaniiru. Ogeessi kun kutaaleen sigigaachuu lafaatiin saaxilaman akkasumas lolaadhaan saaxilaman giddugala naannoo Oromiyaa lixa naannoo Oromiyaa uummattoota kibbaa guutuu biyyattii iddoowwan muraasa irratti uumamuu ni danda'a. Kanaafuu uummanni laga qarqara lagaa akkasumas iddoowwan sululaa fi dundula irra jiraatan of eeggannoo barbaachisaa ta'e gochuu qabu jechaadha. Magaalaa irrattis yoo ta'e immoo ulaawwan bishaan yaasan iddoowwan tokko irratti waan cuccufamaniif qaamni dhimmi kun ilaallatu bulchiinsonni magaalotaas tarkaanfii adda addaa fudhatanii bishaan sankaraa qabsiisuun barbaachisaa waan ta'eef haaluma kanaan itti deemuu qabna. Guyyoota muraasaan dura Finfinneetti rooba jandoo roobeen naannawaa Makkanniisaa jedhamutti lubbuun namoota 8 darbuu fi qabeenyi hedduun barbadaa'uun gabaafamee ture. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra. Kun Raadiyoo Sagalee Ameerikaati. Dhaggeeffattoota keenya amma immoo torbanitti guyyaa tokko kan isinii dhiyaatu labataattan isin dabarsa. Akkam oltan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa qophiin labataa har'aa jalqabeera. Qophiin kun dhimmoota dargaggoota warra foollee raaba akkasumas immoo labata laallatan irratti xiyyeeffataa qindeessee anan isinii dhiyeessu immoo ani Tigisti Gammeeti. Atleetonni Afrikaa waggoota kurnaan lakkaawwamaniif addunyaarra naanna'anii Olompikii irratti hirmaataniiru. Olompikii Tookiyoo baranaa irratti kan hirmaatanis meedaaliyaa baay'ee argatan. Garuu Afrikaan amma ammaatti tapha Olompikii qopheessitee hin beektu. Qe'ee Afrikaa irratti Olompikii qopheessuudhaa ulaagaa maal guututu barbaachisaa jedhee warri gaafatu jira. Dhimma kanarratti gabaasni Maariyaamaa Maadeeloo qindeessite dubbii ijoo qophii kiyyaati. Eliud Kipchoge atleetiin Keeniyaa meedaaliyaa warqii Tookiyoo irratti moohee fudhatee gara biyya isaa waggaa galu deeggartoonni kumaan lakkaawwaman gammachuudhaan isa simatan. Deeggartoota isaa keessaa tokko garuu mootummaa Keeniyaatiif ergaa dabarse. Isteediyeemiin fi bakki bu'aan ispoortiin biyya keessatti itti taphataman cimfamuu qabanii jechuudhaan. Gammachuu guddaa qabna. Warri Rift Valley akkasumas immoo lammiiwwan Keeniyaa hundumtuu haa ta'u malee hooggantoonni keenya dhimmoota isteediyeemiitiif furmaata akka godhan barbaanna. Isteediyeemiin Kipchoge burkutaa'eera. Kipchogeen garuu har'a waan hundi keenya godhuu dandeenyu addunyaatti agarsiise. Kanaan jedhe jiraataa magaalaa bakka dhaloota chaampiyoonaa Olompikii Kipchoge irraa kiiloomeetirii 40 fagaattuu Eldoort jedhamturraa isa simachuudhaaf argame Maandeellaa Kiploometi. Akka waliigalaatti gufuun guddaan biyyoota Olompikii qopheessuudhaaf hawwii qaban mudatu ijaarsawwan ispoortii isaan qaban ulaagaa barbaachisu guutuu dhabuusaati. Olompikii qopheessuun baasii guddaa gaafata. Profeesariin Dinagdeetii fi gulaalaan kitaaba Rio 2016 Olympic Myth Hard Realities jedhu Andrew Zimbalist kana waggaa ibsan. So you might read, for instance, that in Tokyo this year they spent roughly $15 billion, or that in Brazil in 2000. Dubbisteetta ta'a.
Tookiyootti doolaarii gara biliyoona 15tu bahe. Biraazil Riyootti bara 2016 immoo biliyoona 12 amma 15tu bahe. Maallaqni qabatamaadhaan Tookiyootti bahe garuu waliigala biliyoona 35, Riyootti biliyoona 20 jechuudhaan Zimbaaleesti baasissaa amma ulfaatu ibsan. Biyyoonni guddachaa jiran immoo Olompikii qopheessuu hoo barbaadan baasiin isaan eeggatu caalaa akka ta'e tarreessan. They don't have the necessary transportation and communications and security and hospitality infrastructure. Caasaa geejibaa barbaachisuun qaban, kominikeeshinii, nagaa eegumsa. Bakkawwan namoonni itti keessummeeffamanis akkasuma gahaan hin jiru. Kanaafuu maallaqni biyyoonni kun Olompikii qopheessuudhaa ramadan akkaan guddaa ta'uu qabaa jechuudhaan ibsan. Ammaaf Seenegaal tapha Olompikii dargaggootaa bara 2026 keessummeessuudhaaf qophaa'atii jirti. Taphni kun dargaggoota waggaa 14 amma 18 jiraniif carraa Olompikii irratti hirmaachuu kennuudhaaf jalqabame. Tapha Olompikii dargaggootaa bara 2018 godhamee ture irratti atleetota 4,000 biyyoota 260 walitti dhufan. Sun egaa baay'ina atleetotaa an Olompikii guddichaa 12,000 walitti qabnee hoolaalle beektonni akka jedhanitti taphni dargaggootaa kun investimentii taphni Olompikii gaafatu harka 3 keessaa harka 1 barbaada. Hooggantoonni Seenegaal biyyoota Afrikaa keessatti waggaa duraatii tapha Olompikii dargaggootaa qopheessuudhaaf seenaa hojjechuuf gammachuu fi kabajni itti dhagahamus itti gaafatamummaa kanaan wal qabatee dhufus beeku. Pireezidaantiin Federeeshinii Juudoo Seenegaalii fi Koree Olompikii fi Ispoortii biyyoolessaa keessattis kan hojjetan Babachaar Maktaar Waadee akka jedhanitti Ardiin Afrikaa akka jirutti waan nurraa eegutu jira. Seenegaalis sadarkaa Olompikii dargaggootaa kanaan dura jiru eegdee qopheessuudhaaf hojjetti. Dargaggoota Seenegaal akkasumas immoo dargaggoota Afrikaa waliigalaa kakaasuu fi hirmaachisuudhaa qophii kana akka qabsiistutti itti fayyadamnaa jedhan. Isteediyeemiin, dirreen fiigichaa, arraagbii, puulii bakka bishaan daakatii fi ispoortiiwwan kaan itti taphataman haaromsuun hojiiwwan xiyyeeffannoon kennamanii fi jedha gabaasni Maariyaamaa Madeeloo qindeessite kun. Dhaggeeffachaa jirtan qophii labataa torbanitti gaaf tokko jimaata raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irratti isinii dhiyaatu. Hagayyi 19 World Photography Day yookaan immoo guyyaa suuraa addunyaati. Ambara kanaan kamisa kaleessa oole ilaalchisee VOA irraa Jasmine Oni gaazexeessituu suuraa hojii ishiitiin badhaasa guddaa argatte dubbisteetti. Gaazexeessituun suuraa yookaan immoo photojournalist Vanessa Charlotte yeroo weerara vaayirasii koronaa jiruun lammiiwwan United States gurraacha ta'aniif maal akka fakkaatu mormiiwwan walqixxummaa sanyiitiif godhaman suuraadhaan galmeessuudhaan beekamtii fi kabaja guddaa argatteetti. Maatiin ishii biyya Heetii irraa gara United States dhufanii waraana United States keessatti illee tajaajilteetti. Charlotte hojii ishiitiin badhaasa gaazexeessitoota kutannoo agarsiisaniif International Women Media Foundation dhaabbanni dubartoota miidiyaa idila addunyaa kennu Courage in Journalism ambara 2021 argatteetti. You have police brutality on one end and you have coronavirus. And so in spite of all this, Black people in karaa tokko gocha gara jabinaa poolisootatu jira. Asiin immoo vaayirasii koronaa. Gurraachi Ameerikaa namni hundi karaa irratti bahee arguu baannullee caala keenyaaf haasa'uu danda'a. Hiriironni barana geggeeffamaa turan haqaa fi walabummaadha akka ta'e beeknaa jetti. Gaazexeessituun tun yeroo hiriirri walqixxummaa gurraacha Ameerikaa geggeeffamaa turetti dhiibbaa fi daddarbaa hojjettoota miidiyaa irratti gahaa ture. An dhaabbanni Pireesii walabummaa United States keessaa galmeessa ture jechuudha. Daddarbaa sana odoon sodaatiin hojii ishii kutannoodhaan hojjechaati turte. Akkamitti gaafii jedhuuf Charlotte yeroo san dirqamni akkanarra jiru natti dhagahamaa ture jetti. I wanted people to be curious about like what would make a Black mother in the middle of namoonni yeroo addunyaan weerara vaayirasii koronaa jala jirutti haadholii gurraachaa mormiidhaaf karaatti akka bahan wanni godhe maalii jedhanii akka gaafataniif akka beekan gochuun barbaadee jette. Maaliif hojii kanarratti akka xiyyeeffatte yeroo ibsitu. Qophiin labataan irraa kanumaa torban mata duree biraa qophii biraatii walitti deebinaa ani Tigisti Gammeetii nagahaan.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 jalqabee hanga sa'aatii 3tti meetir baandii 22 yookiin kiiloo heerzii 13,765 irratti meetir baandii 25 yookiin kiiloo heerzii 12,040 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloo heerzii 12,485 irratti wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii idilee keenyaatiin wixata amma walitti deebinutti fayyaa ta'a.